Guyyaan qaama miidhamtoota sadarkaa biyyatti marsaa 31ffaaf kabajamaa jiru sagantaa xumuraa waldaa deeggarsaa dhukkubsattoota dhibee sammuu Salihoomitti gaggeeffameera. Saganticha irratti haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa magaalaa Finfinnee Aadde Waynishat Zarihuun qaama miidhamtoota gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin hirmaachisuu fi fayyadamtoota akka ta'an taasisuuf hojjetamaa jira jedhan. Waldaan deeggarsaa dhukkubsattoota dhibee sammuu Salihoom dhukkubsattoota daandii irratti irraanfatamanii fi nama isaan deeggaruu hin qabne hedduuf deeggarsa guddaa taasisaa jiraachuusaa kan ibsan Aadde Zartuun biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa magaalaa Finfinnees deeggarsa barbaachisaa ni taasisaa jedhan. ይሄንን የማጠቃለያ ፕሮግራም በዚህ ስናደርግ sagantaa goolabaa kana asitti yeroo geggeessinu hooggantootaafi qaamolee dhimmi ilaallatu qabannee sagantaa daawwannaa geggeessine daa'imman asitti gargaaramaa jiru. Kana dhufnee daawwachuun keenya waan guddaadha. Sababni isaa nuti qaama hawaasaati. Kanaan dabalatee nuti qaama dhimmi ilaallatudha. Rakkoo isaan qaban hubachuu fi qaamolee deeggarsa taasisan garaagaraa waliin wal hidhatiinsa uumuuf nu gargaara. Sababiin isaa yaalii fi deeggarsi garaagaraa ni barbaachisaanii. Jaalalli hawaasaa ni barbaachisaanii. Deeggarsi mootummaas ni barbaachisaanii. Kana hunda wal hidhamiinsa akka qabaatuuf ni hojjanna. Hojii raawwachiisaan waldaa deeggarsaa dhukkubsattoota dhibee sammuu Salihoom obbo Miikiyaas Laggasaa gama isaaniitiin waldichi baroota darbaniif dhukkubsattoota dhibee sammuu deeggarsa hin qabne hedduuf deeggarsa garaagaraa taasisuun fooyya'anii akka hawaasatti makaman taasisuun kanneen biroof ammoo waldicha keessatti carraa hojii uumuu isaanii himuun mootummaanis ta'e qaamoleen dhuunfaa deeggarsa barbaachisaa akka taasisaniif waamicha dhiyeessan. መንግስትም እንደ መንግስት ይህን ጉዳይ ተመልክቶት mootummaan dhimma kana ilaalee gaaffii bakka hojii qabnuuf deebii ariifachiisaa osoo nuuf laate qaamoleen dhimma ilaallatu kanneen akka ogeessota fayyaa deeggarsa osoo nuuf taasisanii hospitaalli Amaanu'eel fi kanneen biroos kun ga'ee hunduma keenyaa waan ta'eef osoo deeggarsa nuuf taasisaniin jedha. Namoonni kanaan dura waldicha keessatti yaalamuun yeroo ammaa carraa hojii uumameef gama isaaniitiin dhibeen sammuu akkuma dhibee qaama kan biraa yoo yaalame kan fayyu ta'uu isaa himuun waldichi tajaajila isaaniif kenne lammiilee deeggarsi barbaachisu kanneen biroof kennuu akka danda'uuf lammiileenii fi mootummaan deeggarsa akka taasisuuf gaafatan. እዚህ ሰሊሆም ውስጥ በማስጎብኘት Salihoom keessatti keessummeessa fi daawwachiisaa ta'een tajaajila. Kanaan dura waggaa 8 dhukkubsadhee hospitaala Amaanu'eelitti yaalamaan ture. Amma garuu deeggarsan asitti argadheen fayyaan koo naaf deebi'eera. Hawaasni fi mootummaan deeggarsa osoo nuuf taasisanii kana caala hojjechuu ni danda'ama. በፊት የነበረብኝ ሁኔታ ማለት ጎዳና ላይ ነበርኩ ያለሁት ጎዳና kanaan dura daandiirran jiraadha ture. Araada garaagaraas nan fayyadama. Dhukkuba garaagaraafis saaxilameen ture. Achiis daandiirraa na kaasanii as na fidanii deeggarsa naaf taasisaniin amma araadarraa bilisa ta'ee fayyaan koos naaf deebi'eera. Waldaan kun hanqinoota isa mudatan tokko tokko qaba. Daayiparii, uffata, dhiyeessii nyaata garaagaraa hawaasnis ta'e mootummaan osoo deeggarsa nuuf taasise nuuf bu'aa guddaa qaba. Biiroon biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa magaalaa Finfinnee deeggarsa uffataalee garaagaraa waldichaaf kan taasise yoo ta'u qooda fudhattoota qaama miidhamtoota deeggaraniifis waraqaa ragaa laateera.